Akkam bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV Mo'aa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru Alluba Qannoo Galaanaa jedhama. Waaqayyoo abbaan keenya humna addaan ayyaana addaan yeroo nutti mul'atu karaatu nu ifa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Seera ba'uu boqonnaa 34 dubbisa tokko kaasee hanga 7tti kan jiru. Waaqayyo ammas Museedhaan gabatoota dhagaa 2 baasii akka warra duraa sanatti soofi. Ani immoo dubbii gabatoota warra duraatti ati caccabsite sanarraa ture isaan irratti nan caafa. Hamma boriitti qophaayi ganamaan gara tulluu sanaatti ol ba'iiti gubbee tullichaarra dhaabadhu na eegi. Namni tokko illee si duukaa achitti ol hin bayin. Guutummaa tullichaarratti hin argamin. Bushaayeen saawwanis eedichaaf gara tulluu sanaatti hin yaa'iin jedhe. Museen gabatoota dhagaa 2 baasee akka warra duraa sanatti soofe. Akkuma Waaqayyo isa abboomee turetti ganamaan ka'ee gabatoota dhagaa sana 2 harkatti qabatee tulluu sanatti ol hin ba'e. Waaqayyo yommus duumessa keessaan gadi bu'ee achi isa bira dhaabate. Maqaa ofii isaas Waaqayyo isa jiraataadha jedhee in dhageessise. Gooftichi achumaan Musee dura darbee sagalee isaa dhageessise. Ani Waaqayyo gooftichi Waaqayyo isa oo'a qabeessaaf araara qabeessa aariitti suuta jedhaadha. Gaarummaan koof amanamummaan koo guddaadha. Ani gaarummaa koo dhaloota 1000maaf jabeessee kanan eegudha. Yakka irra daddarbaa cubbuus namaaf nan dhiisa. Haa ta'u iyyuu malee isa yakke utuun adabiin hin dhiisu. Yakka abbootaa immoo amma dhaloota 3 hamma 4ttis harka ijoollee isaanii keessaa barbaadee nan adaba jedhee. Yaa Waaqayyo Gooftaa, nutti mul'adhu, nutti dubbadhu. Hafuura hamaa karaa adda addaa deemee karaa keenya irra dhaabatu cabsi. Surraaf simboon nu wajjin ta'i. Maqaa ilma kee Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Kutaa kana keessaa wanti nuti yaadannu abboommi 9 Waaqayyo dhagaa gabatee 2tti barreessee Museetti kennee ture. Sabni Israa'el jabbii tolfatanii Waaqni biyya Gibxii nu baase kana jedhanii gaafa isaan jala sirbuu jalqaban Museen kana dhaga'ee aariidhaan kakuu Waaqayyoo lafatti rukute cabse. Yoo of hin to'annu ta'e, yoo of hin qabnu ta'e kakuu keenya cabsina. Kakuu darbannee ganna. Waan Waaqayyo nutti kenne ganna. Kanaaf iyyuu al tokko miira ofii to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Museen lafaan waan cabuu hin qabne, waan darbatamuu hin malle. Harka Waaqaatii waan fuudhame dubbii afaan Waaqaatii bahe darbatee hallayyaa buuse. Maali kun? Akkam aaran
baay'een akkasittidha kakuu kan isaan gatani aariidhaan dheekkamsaan dunnaan hojii waaqayyoo kan balleessan baay'eedha. Of qabuun baay'ee barbaachisaadha. Wantooti nama aarsan baay'eedha biyya lafaa irratti. Waan isin hin yaadiin hin ta'a waan baay'ee. Of qabuun gaarii. Eega dubbiin kun taateen kun ta'ee ture booda takka ture Musee waame Waaqayyo. Musee sanaa wajjin baay'ee mari'atee hojjeta Waaqayyo. Beekumsa Musee irraa argachuuf utuu hin ta'in Museen akka isarraa beekumsa argatu. Yoona kanatti dhagaa lama akka isa duraatti soofii qopheessee amma boriitti. Kanaacho ani immoo isa irratti kakuu isa dura ture abboommi kurnanu isa dura ture sana ammas isa irratti hancaafaa jedhe. Kanaaf iyyuu nam tokko immoo gaara gubbaan si duukaa ol ba'a ba'aan si gargaaraa maaloon si goree si duukaa gaaratti akka ol hin baane rakkooti raga'aa jedhe. Saani marga dheeduuf waa tokko lafa suufuuf arraabuudhaaf akka gaara sanatti hin siqnee gaarri suni hirroqomaa akka abiddaas gubaa humna guddaan irra bu'aa jedhe. Waaqayyoon keenya isa humna guddaan bu'ee gaara tochoosudha. Waaqayyoon keenya isa humna guddaan bu'ee nama xinnoo kanatti dubbatudha. Waaqayyoon keenya isa humna guddaan mul'atee nama xinnoo kanaa wajjin haasa'udha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanadhaa jedhee gaafa inni itti himu Museen dhagicha soofee Waaqayyoon dhagaa isaa biteef qopheeffatee dhaqee gaaratti ol ba'e. Gaafa inni dhaqee dhaabatutti Waaqayyo yommus duumessa keessaan gadi bu'e. Duumessa gurraacha yandoon lafa dha'uuf jedhu fakkaatu keessaa gadi bu'e Waaqayyo jedha. Maaliif duumessa sana haguuggateen? Tokkoffaan ulfina. Lammaffaan duumessichi eebba guddaadha kan baatu duumessi. Duumessi yoo roobe asheetii nyaanna, duumessi yoo roobetti baaduu nyaanna. Duumessi yoo roobe dhadhaa nyaanna, duumessi yoo roobe cooma nyaanna. Duumessi yoo roobe midhaan nyaanna. Duumessichi mallattoo eebbaati. Kana qofa miti. Ifa Waaqayyoo isa guddaa baatee dhaabachuu namni foonii sababii hin dandeenyeef isaan golgamee isa keessaan gadi bu'ee jedha. Yoo ati isa barbaaddatta ta'e gadi bu'aadha si bira. Guddaan kun gadi bu'uun isatti hin ulfaatu. Guddaan amma malee guddaa kun. Guddaan amma hin qabne kun. Si nama xinnoo dhadhamee safarri naannaan balfu tuffatu kana si bira bu'uun isatti hin ulfaatu. Bira bu'ee sani dubbateen nama dhiba. Bira dhaabate immoo bu'ee. Haaloo namni Waaqayyo bira dhaabatu akkama eebbifamaadhaayi. Namootuma gaasha qaban iyyuu miila isaanii jala teenyeetti rarraanee footoo wajjin kaana miti jedhanii. Abaluu wajjin jira abaluu na beeka jennee himachuudhaafi nama gaasha qabu wajjin footoo kan wal saamna. Garuu namni waaqni waaqaaf lafa uume namni akkasii namni Waaqayyo amma naga'u kun bira dhaabatu maloo akkam carra qabeessa. Utuu Waaqayyo nu bira hin dhaabatu ta'ee jirra ammanii. Namni nu bira dhaabatu hin jiru utuu nu bira hin dhaabatu ta'e. Namni nu walii galu hin jiru utuu nu bira hin dhaabatu ta'e. Han namni sin jaalladha.
sin jaalladha xinnaa guddaan nuun jedhuuf wajjin dhaabata isatu. Isa simboo keenya, isa miidhagina keenya, isa tulfina keenya, nama nana Waaqayyo si biraa dhaabatu. Namni baay'een si bira dhaabachuu yoo dhiise Waaqayyo gooftaan maccaa si biraa dhaabatu. Inni si bira dhaabannaan dubbiin salphaan. Dhufee bira dhaabate. Bira dhaabachuu duwwaa miti todeessa wajjin haasa'a. Maqaa ofii isaas Waaqayyo isa jiraataadhaa jedhee hin dhageessise. Mitaatii wayii miti. Caattoo wayii miti. Waa biraa miti. Waaqayyo isa jiraataatu si wajjin dhaabataa jedha. Nama nana Waaqayyo inni jiraataan si wajjin dhaabatu guyyaa kana. Bara hamaa kana keessa, haala sodaachisaa kana keessa Waaqayyo inni gaariin suni inni jiraataa ta'e sun si biraa dhaabatu nama nana. Yoo namooti baay'een sirraa galagalanii, yoo namooti baay'een sobanii si tursanii garuu sin jaallatanii Waaqayyo gooftaan maccaa si biraa dhaabatu si wajjin haasa'u. Wajjin haasa'e. Namni Waaqayyo wajjin haasa'u akkam dinqiidha. Namni Waaqayyo dhoksaa garaasaa isatti himu akkam carra qabeessa. Namni Waaqayyo waa sitti himu gola sana keeyyatti, mandara sana keeyyatti, safara sana keeyyatti, biyya bahe gidduudha. Namni Waaqayyo waa sitti himu akkam ayyaantuudhati. Jettaa kana ofirratti. Akkas naan jedhe Waaqayyo jettanii warri dubbattan kuni ayyaantuu jabduu, ayyaantuu jabaa akka taate of beektaati. Hundumaatti dubbataa maal? Hundumaatti hin dubbatum. Sababii sitti dubbateef addaan lafa dha'ii galateeffadhu malee. Namni guddaan nu jalaa qabnaan hin bassumaan baay'ee nutti tola'u. Abaluu akkannaan jedhe jennee gallee hiriyaatti nama meeqatti odeessina'u. Waaqayyo akkas jedhee nutti dubbannaan maali? Wanti ajaa'ibsiisaa nama naga'u. Ni ho'a qabeessi. Gooftichi achumaan Musee dura darbee sagalee isaa dhageessise. Musee dura darbee sagalee dhageesse. Maaloo si dura darbee sagalee haa dhageessisu. Diinattis firattis sagalee haa dhageessisu. Sittis diinattis firattis alagaattis Waaqayyo sagalee haa dhageessisu. Sagalee dhageessise jedha. Sagalee isaa dhageessise. Ani Waaqayyo gooftichi Waaqayyo isa ho'a qabeessaaf araara qabeessa. Aariitti suuta jedhaadha. Gaarummaan koo amanamummaan koo guddaadha. Waaqayyo isa araara qabeessa. Ho'a qabeessa. Aariitti suuta jedhaadha. Gaarummaan koo amanamummaan koo guddaadha. Todeessa Museetti. Maal siin jedhe bookoo Waaqayyo siin? Maal sitti dubbate Waaqayyo ganama kana? Maal sitti dubbate edaal kan? Maal sitti dubbate ji'oota darban halkan darban? Waaqayyo isuma sitti dubbate sanadha. Humni isaas, dandeettiin isaas, gochi isaas, ho'i isaas isuman. Araara qabeessa, ho'a qabeessa. Arjaa kan ta'e dheekkamsaaf suuta kan jedhu. Utuu inni dheekkamsaaf suuta kan hin jedhu ta'e maaltu dhaabata? Sababii Waaqayyo dheekkamsaaf suuta jedhuuf akka nama garaa baree mana Waaqayyoo keessatti al tokko tokko akka gadhiisii wayii taana. Gaafa ka'ummoo abidda nama nyaatudha. Of eeggachuun garuu gaarii.
Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ani gaarummaa koo dhaloota kumaatamaaf jabeessee kanan eegudha. Gaarummaa koo ni gaarummaa isaa namaa eege. Mi'a kadhannu. Gaarummaa kee dhalootaa gara dhalootaatti hin dabarsitaati. Kakuu kee hin raawwattaati. Jecha kee lafan buuftu ati. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Egaa ati Waaqayyo isa oo'a qabeessa, isa araara qabeessa, dheekkamsaaf suuta kan jettudha. Kanaaf lafarra jirra malee akka dalaga keenyaatti akka hojii keenyaatti kan bennu turre. Ati akka namaan jarjartu waan taateef har'a geenye si haa galatu. Ammas lubbuu keenya, foon keenya, jireenya keenya hundumaa kan kee godhadhu. Humna hafuuraa hamaa cabsi nurraa arii. Nagaan dabaree halkaniif guyyaa dhangala'u nuuf kenni. Biyya nagaa nu bulchi maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos fettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessa itti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeetti kaameeraa raabseenaa darajjee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Waaqayyoonni oo'a qabeessiif araara qabeessi si wajjin jira. Sodaatiin guyyaa gaarii.